Tole shamaan kafuuni kabajamtootaa fi daawwattoota sabboontu channel jirtu nagaa keessanii nuti jirra galata waaqayyoo bannee jirra jechuudha. Xiqqoo ishina cocorreessa kan maaf hin bade. Mee akka mooltan jirtu nagaa keessanii daawwattoota keenya bifoo nagaa gaafadhume. Dursa garuu maatii keenyaaf warri haaraa taatan subscribe, like, share, comment gochuun dagateena maatii keenyatti makamaa subscribe godhaati. Ishee akka mallattoo bilbilaa agarsiiftu sana tuqaati akka viidiyoon koo isin bira ga'u godha. Isiniin jechuu barbaanna xiqqoo na cocorreessee tan badeechuudha. Kottaa meeshaa nyaachaa jiranii fi biiftuuni barumsaa dhuftee jechuudha. Mana barumsaatiif inne. Bira kadhanneen jammarreeruti. Otoon kadhatiin nyaannaan jechaa jirti. Garuu duraa kadhannee walumaan kadhannee jammarree jirra jechuudha. Nagaa gaafadhu kadhannee labar. Kadhannee nyaachuu eegalle. Nagaa jirtu daawwattoota sabboontu. Innaa lafaatuun jetta miti jedhi. Daawwattoota sabboontu. Nagaa. Daawwattoota keenya maabiraatiin nu duraa babbadaa jira. Kanaaf bannee kaleessa ganama nu jalaa kaleessa galgala miti kan badee kaleessa galgala nu jalaa badee reefu dhufa. Misaa reefu nyaannaa jechuudha. Biiftoon mana barumsaatti nyaattetta? Dhugaa? Fixee dhuftee? Qaaraa. Nyaata qaaraa. Maal nyaachaa jirra yoo jettanii timaatimii nyaachaa jirra jechuudha. Timaatimii xabbafannee waxii mana jiru. Nun barbaachifne qibbitti na gochaa jira. Timaatimii mana jiru xabbasee nyaadhaa jechuudha. Xabbasnee nyaachaa jirra. Ibidda irratti jechuudha. Waxii mana jira ture. No. Mi'aa biftu. Dhugaa? Nyaadhu ishee daaboo. Daabboonis jira yoo barbaaddan. Isin agarsiifnu farsoon illee jira. Daabboon illee jira. Har'a gadi bahee ture goodaan ture cimmaaqidha. Farsoon dhugamu dhibeen ishee. Farsoon dhugamu ishee biratti nyaaqu sana. Xaafta kan inni naqu fara cimmaaqidha. Kophee ijoollee ilaalaa jirtu biiftuuni. Hojii manaa hojjenne. Mata biftu maal hojjennedha? Maali sagalee tolfu itti dubba'u kaa? Gargar liqimsitee? Hoddaa. Qufaan nu qabee jira. Lachaan keenyayyuu qufaatu nu qabee jechuudha. Daabboonis jira yoo barbaaddan kunoo. Daabboonis jira. Kottaa nyaadhaa barbaaddani. Abbaan biiftuu keessummaa tureeyyuu keessummaa faana nyaate jechuudha. Ani immoo erga ganamaa midhaan na jibbisiisee jechuudha. Waan na qajeelchise wayii jira kanaafi. Wanta na qajeelchise sun immoo hin argamne kanaaf jecha midhaan na jibbisiisee jira jechuudha. Waxii mana jirullee na jibbisiisee jira jechuudha. Gurri dabalu? Berarti jibbisiisee sana nyaadhu ishee ibidda nu dabala. Kofi nyaadhu ishee. Qaaraan naqee jira. Argitanii timaatimii xabbafannee nyaachaa jirra jechuudha. Bareeda miti beekoo? Mi'aa isitti? Dhugaa? Saree koo nyaadhu ishee naan nyaadhu. Sugu bemo. Qufaa qabee jira biiftuu sanas. Qufaan nu qabee jira. Ishee sumaan nyaadhu ishee. Na qubee. Maal godhu beekoo? Sirba caalu sirbudoo. Isin sirbisiisti miisiin keessan akkatti. Ogaa? Dhugaa hime? Mau sen servisi sih? Juga ya? Masih.
Gata koyuru sirbiti. Sirbiti. Ini sirba. Asino. Sirbiti. Hmm. Takkan kastiin sirbiti. Lo sirbarsi. Sirbarsi. Sirbi isaan sirban kun mee? Sirbarsi, sirba shawaa, sirba jimmaa, sirba hundumaa sirbu. Argite? Qophii ijoollee daawwataa jirti. Nyaaddaa koottaati nu faana. Tokko lama. Tokko. Isaan kun immoo booda hin danda'u. Atoo maal? Sirbisiifte akkamti sirbite? Qabxis ni qabdee sirbite? Dhugaa? Akkamti sirbite? Ni taphachuu. Ni taphachuu. Kan hunduu masilaalaa jiru. Kan maabsii asirraa kan haasa'u. Kan maabsii. Maal ta'isu? Jadi kaa. Hin qaaneffatti sayyuu. Maa qaaneffatta qoy? Dho'u asirraa. Argitee naannoo jirni. Cukusha? Iddoo hundumaatti walitti sirbu uffannaan isaanii uffannaan aadaa Oromoo baay'eedha miti kunoo. Argitee baay'eedha. Jila kun kan Shawaati, sunni kan Booranaati, kun kan Arsiiti. Anuu qaba uffata aadaa. Qabda. Kan siin binne? Mul'inaan sii bichisiite miti? Abdi baris deembiiftuu dhufee. Yoomidha beektaa? Yoomidha. Nutti hime. Hunda isaanii waamneetu wajjin si qabanya nutti hime yoom akka ta'e. Maal sitti meera eeggadanii miti. Yoo ati miti wayisa shallamuuf isaanis. Waggaa torbaffaa kan Waggaa torbaffaa ta'uu beekne. Gaafa kam? Ji'a meeqa qaba? Tokko argattee jirti. Ji'a tokko ta'a. Mati? argitee quba egaa. Me. Gamme. Ashaangullitti fuufi. Farsoo argitanii isinitti agarsiisu. Finiteerii qixxaa'uman naqe. Qirraariidha kun garuu qirraarii isaati. Qirraarii isaa irraa bishaanti naqe. Ashaaroo ani akkitti naqu jechuudha isinin agarsiisa. Qixxaa'uma tolchee naqee jechuudha. Qixxaa tolchee naqeen boqqolloo fi garbuu, qamadii, mashillaa yookiin immoo misingaa walitti naqeen jechuudha. Qixxaasaa tolchaa jechuudha. Qixxaasaa tolcheeni akkuma farsoo normaalii gishoo naqattanii jechuudha. Akkasumattiin caccabsee bishaanitti naqaa jechuudha. Caccabsee gaafa danfe immoo ashaaroo koo daaksiseen ashaaree tan daasiseen garbuu gurraacha itti sukkuuma ashaaroo jechuudha. Isa booda farsooma normaalitti ba'a jechuudha. Gishoo fi biqilaa hin dhunnunuti. Cimmaaqiin gara keenya akkasitti hojjetama jechuudha. Anis ashaaroo gugguban sana hin jaaladhu. Ashaaroo affeelanii guggubanii ashaaroo danfisan sana hin jaaladhu. Garaa nama boqos kanneen. Inni kun garuu bakka wantiidha jechuudha. Qaamaaf illee bayeessa. Akkaataatti naqus ni agarsiisa jechuudha. Isa booda ashaarootti sukkuuma gaafa ashaaroon koo immoo xiqqoo ishee naannoo ta'e naa danfee bishaan fuudhetti naqaa jechuudha. Bishaanti naqeen gaafa qarrare immoo waxi fidu. Gaafa qarrare immoo qarraree tan bishaan maannoo sukkaaratti godhachuudha. Sukkaaratti godheen namatti fidee obaasaa jechuudha. Kun hanga irraa dhugaa jirra. Qirraarii isaallee irraa qaqarrarannee dhugaa jirra jechuudha. Akkasii kana fakkaata. Akka itti farsoo naqannu jechuudha. Isinis akkasitti naqaa dhugaa warri finiteerii naqattan jechuudha. Finiteerii isa qixxaa jechuudha. Koqii waxi fidee. Okkubee jira.
maal taatettanii nan gaafatina. Maaliif beektu sinuu jechuudha. Sarpiraayizii isinii qabadhee dhufeera jechuudha. Sarpiraayizii wayii jira. Garuu isinitti himu amma. Mucaanis na jibbisiiseera. Waan tokko simmoo na qajeelchisu eegaleera jechuudha. Naaf gammadaa maalumaafuu. Barumsa. Biil, internet. Kana nyaata koronaan qabee qaama agarsiisaa jira bara. Qaama keessa keenya jiru agarsiisaa jira baradhu shi. Live, bill. Kulaalisiin maal jedhama? Faatis. Do. Ilkaan akkamitti akka nyaatu agarsiisaa jira do. Arraba keenya jechuudha. Yeroo nyaate maal akka godhu do akkatti daa. Barumsa barachaa jirti televezyiinii irra jechuudha. Walitti deebinaa qaawwatiin fidee dhufa. Ma dhaabbachuu dide. Ijoon dhaabbanneedha. Dhaabbateerasee. Lamma fakkeenyaaf argitee midhaan nyaate dabarsaa jira. Iladoo akkatti daaku. Marmaan maalii isiniin jette? Iladoo nyaata isaan nyaatan argite? Raafuu iladoo marmaaniif. Marmaan isa furdaatti onni isa qal'aa onni dhaqee isa furdaatti irraa itti. Jettee miisii keessan ta'e dhuguma. Hindaaka jechuudha. Marmaan inni amma fakkeenyaaf naasi nyaannu asii daakamaa gadi bu'a ishee iladoo ilkaan akkamitti akka dhaqee daakamuu do. Marmaan baay'ee keessa darbee dhaqa. Alla bu'e. Iladoo wanti qaama keenya gaarii nyaachaa jira argite. Buluus jechuun barsiisetti. Dhugaa? Gilaasii. Waan qaama keenyaaf marmaan keenya akka daaku waan godhanii jechuudha. Argite? Firuutii daawwattoota keenya akkas ture wajjin nyaannee jirra amma jechuudha. Biftu kottaa nyaadhaan jettuun yaada kun keessa nyaattaa? Kottaa nyaadhaan jettuun? Kota nyaadha waraabaa jirame. Waraabaa jira. Kota nyaadha inni. Kota nyaadha inni. Kota nyaadha. Maali waan tokko hin kaas hin jaalladha akkam jirtu. Daawwattoota keenyaa. Maali? Jedhiin kaashi kun dhiiga. Argitee dhiiga qaama keenya keessa. Tiruu. Turuudhaaf waan barbaachisu immoo kun argite. Ilkaan maali cabaan kaasee. Wanti jedhame qaamni keenya fakkeenyaaf kan keessa jiru akkas fakkaata. Beefa. Jedhiin kan hin xumurraa. Daawwattoota keenya akkam jirtu nagaa keessanii. Achi ilaaliiti. Daawwattoota keenya akkam jirtu nagaa keessanii. Sagalee ol fuudhu. Daawwattoota keenya akkam jirtu nagaa keessanii. Fayyaa keessanii jedhi. Fayyaa keessanii. Laayikii godhaa. Laayikii godhaa. Isin jaalladha isin kabajnaa. Isin jaalladha isin kabajnaa. Egaa daawwattoota keenya haaraa warri taatan ammas subscribe gochuun dagatina. Mallattoo bilbilaa ishee agarsiiftu sana ishee xiqqoon dhiisina. Nagaatti nu tura like share comment subscribe gochuun dagatina daraa keessan nu jajjabeessaa nu bukkee dhaabbadhaa isiniin jenna. Kunoo lamisaatti hin dabarsine akkasii. Ala bahee waan inti waraabuun dhabe. Bilbilli koona waraabuu dide ala baheera garuu nan babbaa garuu ala bahee waan inti waraabadhuun dhabe viidiyoo jechuudha. Mana keessa taa'e kanaaf isiniif waraaba jechuudha. Kanaafi kunoo biiftuu wajjin haalli misaatti nyaanni dabarsine kunoo kana fakkaata. Barumsa ooltee dhufte gaafa barumsaa dhuftu immoo haadha ishee wajjin misaa nyaattee jechuudha. Nuti beeku.
Kanaaf nagaatti tura isin jaalala isin kabanya ciao ciao ciao.